السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتوتا أورو كمبيوتر سكول سجنتا قوية الرئيس نيف قبلني رفنيجرة أجانكم بيكم منسترين كتا جاء فارا قد إفميجرة برتوني دنا كتا اتلالتن باي قافة جرتن نتس كافير مكسين رابني يوتيوب ران وكين كلتيران إسنيف جرنيجرة أجان إنترنت ران كتا تي قبتي كيسن بفصل باتين إلى لشورن دينيو سنتاجرسيمنا يوتيوب كينيا سبسكرايب لايك شير قراتي نولين ترتي سنجن إيجان كلتي لمان بروزرا بالبلا كيسن كم الرجوج رفيا دمودان كرومي أوبرا ميني سيرشي أكسم فايرفوكس اللي نجرا كنا إيجان أن فايرفوكس جراتن إسنا غرسيسا أكسم اللي سيرشي نجرا كم فيتن رتلي إلى لوني دندس جورا غساباي يتجرو كناف ميمي فايرفوكس اللي مي سيرشي كنا رت إسنا غرسيسا غساباي يتجرو جورا بروزري إيجان أسرتي بكا سيرش إنتر سيرش كويري سجرو كنا رتي لفتني لينكي كنا يروتو akkasitti gadi buufattu http://oromia6.ministry.et jechuudhaan akkasitti erga kee'attanii booda search gootu kallattiidhaan akka barbaadu gootu asirratti tuqattu jechuudha. Egaan bifa kanaan barbaacha eegala haganni fiduttini eeggattu. Egaan YouTubein keenya wantoota akkasii akkasuma online wal qabatan hedduu saadha isin barsiisa. Subscribe like share godhaa isinin jenna. Egaan jalqaba irratti kun akkaataa kanaan dhufaa jechuudha. Jalqaba irratti kun akkuma argaa jirtan check my result jedha jechuudha. Qabxii kee check godhadhu yookiin immoo check godhachuu barbaaddu akka bakka check my result jedhu kanarratti yeroo tokko gadi tuqattu. Akkasitti erga tuqattanii booddee check your result qabxii kan kee ilaaladhu kan jedhu kanarratti jalatti dhufna. Egaan wantoota lamatu mul'ata kun asirratti registration number dhaa fi first name dha. ID keessan kan yeroo qormaataa itti fayyadamtan san isa galchitu jechuudha. Egaan duwwaa torba fakkeenyaaf kan barattu tokko waliin ilaalla 83 749 itti aansuudhaan first name maqaa jalqabaa qofa. Maqaa jalqabaa qofa maqaa barataa sanaa akkasitti yeroo tokko galchinatti gadi erga galchitanii booda check my results jedhu kanarratti yeroo tokko gadi tuqattu. Then check my result gizeen jedhu bifa kana maal godha search godhee fidaa jechuudha. Egaan qabxii kana fidee jira kan barattu kanaadha. Mee waliin haa ilaallu. Kun akkaataa kana maal godha maqaan see guutuu asitti agarsiisa. IDCS mana barumsaa isarraa akkaataa akkaataa kanaan agarsiisa jechuudha. Egaan average seedhaa kun bakka kanarraa meeqa jira 61 jedhee jira jechuudha. Staatusiinsa pass dabartee jirti jedha. Qabxii walii galee isin fidde total scorein immoo 305 dha jechuudha. Egaan akkaataa kanaan isin agarsiisa. Akkasuma immoo dabarfachuudhaan dokumentii keessan yeroodhaaf haga originaalii dhufutti buufachuu barbaadan bakka kana gadi bu'uudhaan download bakka jiru kanarratti gara memorii tuqxanii gara memoriitti gadi buufachuu dandeessu jechuudha. Gadi buufachuu dandeessu. Egaan yeroo tokko asirratti yeroon tokko maal godha kallattiidhaan download godhee jira jechuudha. Egaan kan barattu kana kun temporary jedhee jira jechuudha. Asirraa bifa salphaatiin akkaataa kanaan dokumentii keessan illee yeroodhaaf buufachuu dandeessu jechuudha. Egaan walumaa galatti akkaataa kanaan ministirii kutaa jaffaadhaa ilaaluu dandeessu. Warri dabarfattan baga gammaddan isin jenna. YouTube keenya Oro Computer School subscribe like share godhaa.